waan itti walitti himnu tokko jira mee xiqqoo gurra banadha gurra keessan nuuf liqeessame akkasii maaltu jira seeta naannoo kana manni gartee kaartaa qabdu xiqqoo gatiin isaa ol ka'a isin galee milyoon tokko milyoon lama huma milyoon tokko 300,000 200,000 akkasii garuu ammoo kan kaartaa hin qabne itti baafatta maallaqa 100,000 hammas akkas kafaltee itti baafachuu dandeessaa jechuudha. Meeqaan bittaa 400,000 akkasiin bittaa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا أبوليون كينيا خنين إيشيا في أوروبا في أمريكا ترجمتن حران تنقرتي إسنيف جتة كيلومتر إيرا دي نجرة واني مو بكتا نفنيف تنفني كيسا قرتي سفر دالتي جرمتو لفا كارتاك أبو أكسوس منا كارتاك أبو كواغان ساقرتي جدو غليسة كتاي كان سندا وچي سودمنه يروبا يغرتي نانو بوليتي في نانو برا hanga miiliyoona 10 olii miiliyoona 8 olii waan akkasii namatti manii hawwana makkaasan kanaafuu ijoolleen keenya kanneen keessattuu biyya arabaa jirtan akkuma ammaan dura isin ibsaa turre maallaqa wali kaa'aati taqriban nama 4 nama 5 illee taati lafa kaartaa qabu tadhaa jennee jirra kanaafuu kottaa isin daawwachiifna. daawwattoota keenya kabajamoo fi gaggaarii fi qaqqaalii hundi keessanuu sheer waliif godhaatii hisdi isaa uummanni keenya haa bitatu gartee lafa kana lafti kun lafa kaartaa qabu magaalaa Finfinnee safara gartee Daalattii jedhamu masjiidii naannoo kana ni jira kaaree 200 kuni kaaree 200 kan akkasiin dabarree kaartaa qaba seeraan alaa miti seeraan kan jiru jechuudha kottaa ammas waa hedduu jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا هردفتوتا يوتيوب channel وبساتكم كم جرت نجا كيسني فيادا جيرنتي أبغى قدي يريس داوتوت كيني خبجمو هرّا كان يترجمنو كرا عالم جنا براتك شو أزدبرة إدو جالتي جامتو جشو إدو سنجرة لافقا mana warri bitachuu barbaadan lakkoofsa cirrasini keenya jirra heloo qofa nuun jechuudha akkasii lafa ajaa'ibaati obboleeyyan lafa jireetu maal jetamza daal wanni jedhu akka ammaan dura isiniif himnee jirru isin beeksifnee jirru amma yeroo tokko sheer waliif godha lafa ajaa'ibaa kan gartee kaartaa qabu seeraan ala sun taane seera kan qabu warri gartee dhuunfaan bitachuu barbaadanis yookaan immoo bittanii kaatanii yeroo xiqqoon booda gurguruu barbaadanis lafti kun akka isin hin dabarre waagaan kaleessaatii fi kaarraa hedduu wallaba jechuudha. Waliigalee sheer walii godhaa adda faati. Sheer godhaa mee sheer godhaa nama yaama sheer invite like illee godhaa. daawwattoota keenya kabajamoo lafti argaa jirtan kuni kaaree 200 kana dura gaa lafa miliyoona 14 miliyoona 15 miliyoona mana miliyoona 75 isin jechaa turre kun gatii keenyaa mi baay'ee nutti qaalaa ka gatii gabbaanu laala waan jettaniif har'a gaa lafa kaanee lafa dheerturraa kaanee as dhufne jechuu bakka itti argamnu kun egaa alam gana Daalattii jaamti isin galee Daalattii jaamti bakka argaa jirtan kun gaamma takka takkaan isin argisiifne hedduutu jira kuni kaaree 200 jechuu sirri laaladhame sirritti isin argisiisme sheer godhaa maal eeydan sheer godhaa Daga maal jettanii beektaa lafti kaaree qabdu miliyoona takkaafii 200 kaaree qabni illee ni jirti. አንድ ሚሊዮን 300 ብር kaaree 200 daawwattoota keenya kabajamoo kun egaa kaaree 200
kaartaa qabdi seera qabeessaan jirti anuma dhagaa jirtan miti booda haasoonee sagaleen keenya hin dhabamini mee akkami dhagaa jirtani dhagaa jirra jaayoo dhagaa jiraattani sheerillee godha barakallahu fiikum lafti argaa jirtan kun obboleeyyan kaaree 200 isini galee bakki itti argamtus sabbataa jalatti alamgana sabbataa jalatti gara jaalatti jaamtu jechuudha ka argaa jirtan kun gaa kaaree 200 miliyoona 1,300 jechuudha kun awwalee akkasii awwaliyaa qirincaaf islaamaawi timirti ቤት ከነማ ጋር awwaliyaa qirincaaf jaamti islaamaawi timirti ቤት jaamti gaa akkasii lafti biraas manni biraas jira isinin agarsiisa narraan jarjarina okay akkasumas dhagaye akkasumas laftee kaaree hin qabne ilaan qama homa 400 500 ni jira waan tokko jira kaaree tolchu waan xiqqaa barbaachisa waan itti walitti himnu tokko jira mee xiqqoo gurra banadha gurra keessan nuuf liqeessaa mee maaltu jira seeta naannawa kana ani isinumaaf jeeti ilaal kanneen akkanatti zooraa jiru oromoon gartee lafa naannawa kanatti bitatee finfinnee keessatti bitatee oromoonis abbaa qabeenyaa haa ta'uu abbaa lafaa haa ta'uu abbaa biyyaa haa ta'uu jeeti kiyyaaf miti ani isini galee akkasii maaltu jira seeta naannawa kana manni gartee kaartaa qabdu xiqqishoo gatiin isaa ol ka'a isini galee miliyoon 1 miliyoon 2 huma miliyoon 1,300 1,200 akkasi garuu ammoo kan kaartaa hin qabne itti baafatta maallaqa 1,100 hammas akkas kafaltee itti baafachuu dandeessaa jechuudha meeqaan bittaa 400 akkasiin bittaa jechuudha isini galee akkasii daawwattoota keenya kana isinitti himeen jira fakkaata akkasii mee yaada keessanis nuuf barreessaa sabira okay itti deemna akkasii daawwattoota keenya waan isin ajaa'ibu lafti kun gaa bikki kun bakka ajaa'ibaati asin amma asin kanatti argitan kun karaatu baha karaadha kun karaa guddaatu baha jechuu asiini masgiidni dhiyoo keessanitti jira isin galee masgiidninis naanna'uma kana magaalaanis asuma wanni barbaadan hundi isin bira jirti jechuudha isin galee akkasii kalee koon gurguree bitadhaa la ilaha illallah aboo kalee maa gurgurta namni miliyoona meeqaanuu bitachaa hin jiru akkasii daawwattoota keenya kabajamoo Adaamallee gaa deemuuf deemnaa amma ka gartee xarafa finfinnee kana deemne buraayyuu isin garsiisan ture miti amma dura warri gartee wanta kaan isinii mana dhageeffadha sirriitti gurra keessan gartee guurii gurraa fudhaan dhageeffadha wanta ka bareechitanii beekuu qabda warri dhugaadhaan mana bitatu naa bilbilaa keessaan waliin haasa'uuna jechuudha waan barbaachisaa hunda keessaan dubbannee isinitti hima garuu warri hin bitanne akkanumaan gartee si galee akkanumaan nama haasa'usee sagalee nama gogsu hin bilbilina warra akkasii amma walitti himna dhugaan dhugaadha biizii nu godhina isini galee warri dhugaadhaan nuti bitachuu feenaa mana gartee xiqqoo gatiin isaa gabbuu barbaannaa gatii meeqatti harkannaa waliin haasa'uu dandeenya garuu warra tokko jira kan maallaquma sanuu maallaquma ittiin bitatu ganaa dalagatee qopheeffachuu barbaadu garuu bitachuuf yaada qaba maalleen ittiin bitatu hin jiru ganaa dalagatee bitachuuf fuulduraaf jechuudha waan akkasiitiif hin bilbilina maaliif gaafa ati maallaqa san dalagattee qopheeffatte manni silaati bitattu san gatiin isaa meeqaan dabalee jira jechuudha akkasii bilaash waliin iyyisiifnu bilaash waliin laffaasifnu bilaash waliin dadhabsiifnu kanaafu warri gartee dhugaan bitachuu barbaadan qoftiin isin galee keessaan naa bilbila warri ammoo bitachuun barbaanne warra bitachuu barbaaduuf sheer godhaa isinin jaa jechuudha
akkasii daawwattoota keenya kun laal dhiirti bitatteeti akkanatti mana irra jirachaa jirti laal argitanii akkasii jechuudha nuuma keenya kunis kaasitti bitatee itti ijaarrachaa jiru nagadda adde jara keenya waliif gallee jirra miti warroonni gartee dhugaan bitatu karaa waatsaappiitiin naa bilbilaa daayirektiin illee bilbiltanii kaardii ofirraan fixinaa karaa waatsaappiitiin naa bilbilaa waliin haasa'uunaa jechuudha warroonni hangi gartee bitatu qofti warri hin bitan namoo akkanumaan bilbiltanii maarroon san akkasii ani maarrotti maal qaalawe maaliin godhare kiyyaa mitini akkasi galatoomaa warri sheer gootan warri invaayit gootan deemaa jirra amma akka biraa isinitti agarsiisuu fi እሺ ስንት ካሬ ነው? ኦኬ ኩንሌን ካሬ ዲበለማ ጀረከኝ ማለት ባሰኔ ወሪ መነ ከነዱረ ጃረተ ቤኩኒ ቤካ ኩኖ መሰረትን ኢtti ቤጅራ ወሪን በይነሙ መደጋ በራ አከሲ ካሬ ዲበለማ ኩኒ አስራ ካምት ይላል bikka isaa san jechuun ka'umsi bikka kana agartee ka'umsi lafa kana asirraa ilaal jara keenya asirraa ilaa achi dhaabbataa kaaree 200 jechuudha isin galee Allahu akbar kun akkasirratti isin mul'atuuf argaa jirtanii kuno kaaree 200 tokko lakka gatiin kanaatis kaartaa qaba lafti kuni kaartaa qaba seera qabeessaan jira akkuma argaa jirtan gaa masaratiin illee bahee jira gatiin isaa ammoo miliyoona takkaa fi tuqaa 5 jechuudha miliyoon tokkoo fi 500 ka beeku beeka akkasii jara keenya kaaree 200 isin jajnee jirra warri bitatu qofti nu bilbilaala warri hin bitanne akka gartee waliin cinqine jechuudha argaa jirtanii laal masgiida azaana dhagaa jirtan miti masgiidni kun laal masgiidni as bira sirriitti akka isin mul'atu laal agartanii mana jaarrannee mana bitanneen masgiida bira obboleeyyan isin galee مسجد اسمه جدانو مسجد بيموت جدانو مسلم بزال ما لينا صار يا اسمي ميدا ميدا بس ولات بوتان ولات بوتا ايش بقى الناس هنا قبلين كينيا هنگاما كان اسن اگرسيسا جرو كان كارتا قبو كان سيرا قبيسان جرو akkasi akkuma argaa jirtan gaa masgiidni illeen isinuma bira jechuudha masgiida bira isin galee namni gartee mana masgiida irraa fagaatee jaarrachuus jiraachuus hin qabu namni islaamaa tokko si galee maaliif namni islaamaa kan jiraatuuf akhiratti gartee addunyaa kanarratti waan gaarii hojjete akhiratti akka rabbiin badhaasa guddaa san gartee a'lal janna jannatul firdawsiin akka rabbiin isa kananiisuu fi jechuun obboleeyyan baarakallahu fiikum sheer godhame callistanii tun daawwitina warra bitatuuf akkasii obboleeyyan kan itti aanutti dabarramma kaafadha warri dhugaan bitattanii keeysaan natti ergitan buutu
kuni gatiin isaa meeqa irra walii galammoo intina alle astaati alle ዋጋው ዋጋ ጅሩ ስለዚህ ድርድር አለ sangize dhugaan ka dhufu ደግሞ ወሳኝ ሲመጣ ሰውን እና ሲል ድርድር ነው ድርድር አሳተ ብዙም ከሲ ካመሽ ነገር ሲብነ ኩኒ ገቲ አመሽ ነው ህምነ ከነረት ይወዱፍተኒ ገርተ ከይሳን ወረ ዱጋን ቢተቱ ጊዜ ዱፈ ወሊ ገለ ገቲለ ገቡሱ ደንዲኛ ጀቹ ሲኒገለ ገቲን ገቡ ከነማም ጀነ ከናን እስልትን ጉርጉሩ ገራ ጀባኔ ብሪ ጉዳ ከነ ሲንራን ፎኑ እሺ እሺ ሁማ ያዲና እስሉም ማን ገርተ ነመ ዱጋን ቢተቱ ታኮታ መለ ነመ አከልመትን ውይይሲሱን ተይና መለ rakkoon tokko hin jiru akkasii shergoodha ammallee kabiraatti illee yaana akkuma harroofu isiniin jedhe lafti gartee naannawa kanatti kan seera qabeessaan jirtu takaartaa qabdu gatiin isaa xiqqoo ol ka'a jechuudha $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,900,000 hanga $1,200,000 isinii gale yoo gartee ammoo kan kaartaa hin qabne ta'e suuta keessa gabirrii kafaltanii 100,000 kana kafaltanii itti baafattanii gatiin ammoo gabbo akka malee 400,000 500,000 600 akkas jira jechuudha akkasi isin kijibee maal naa godha damooza naan ta'u akkasi dhiisi akkasi daawwattoota keenya kana kun hundi ilaal kan namni bitatee jiru ilaal kana hunda garta hin dhaabbattu jechuun naannoo kana gandi kun ganda gartee amma guddachaa jiru si galee argaa jirtanii duubaan gandi kuni ganda amma guddachaa jiru jechuudha warri alam ganaa beeytan ganda kana si galee magaalaa daldalaati magaalaa hojiiti isni galee magaalaa seentara jechuun ni dandeenya yoo gartee markaatoo deemtanii waa bitachuu barbaadaniifis dhiyoodha yoo isin gara oromiyaa gartee biyya keessanii deemuu barbaadaniifis dhiyoodha isni galee magaalaa walakka laal gartee waan ajaa'ibaa jira si duuba laal yoo namni gaarren san isin agarsiise si galee uumaa rabbii kana addaa jira meelaal gandi baadiyyaa sana akkam nama bareedu way achiin galuu fadhee waan sila argitanii ooritaaf gandi babbareeda hin bilbilina galaan laal waliin mufachiifnu amma hin bilbilina argitanii akkasi ganda ajaa'ibaatiin jira ganda ajaa'ibaa isin hin dabrina warri gartee dhugaadhaan bitatu bilbiltanii haasa'uu dandeenya warri amma fuulduraaf bitachuu barbaadan ka ammaaf maallaqa qopheeffatanii hin qabaanne bilbilee ammaaf sagalee waliin waan hin goonu waliin goggoosinu fuulduraaf gartee ni bitatan isinis abshira dalagadha akkasi ammallee bakka biraa isinitti agarsiifna isinii warri silaa dhugaan bitatu kaafadhaa bikkamma isin agarsiifne kana kaafadhaa kun akkamii jaanu dubbisa morma dhoofadhu faatee qalbiin fuute obboleettiiti yaa faatee qalbii fuudhuuf hin dhufne ka dhufneef nuti akka gartee mana finfinnee keessa bitattanii abbaa qabeenyaa finfinnee taataniif isiniif yaadeetiin as dhufe namaaf yaaduun ammoo akkas nama jechisiisa maaloodha waan nuti akkas ilaal ganda ajaa'ibaati jara keenya ganda ajaa'ibaa lafa diriirtu lafa addaa kana akkasi mee yaada keessanoo maal nu qabda yaada maal jettan mee dubbadha bilbila achirra isinii keenye bilbila san fudhattaniiti heeloo jettanii wajji haasa'uuna jechuudha warri dhugaadhaan bitatu isin gale gatii ammoo ka amma dubbanne kanaa miti gatiin waan ni qaba gad bu'uu ni qaba isin gale maal jaama akkuma jenne kanaan hin gurgurru garaa isinit jabaannee maallaqa guddaa kana hundallee isinirraan fuunu
keessatti isin ilaalla yoo warra dhugaadhaan bitatu taatan. Meeqa roofuun dhageenye hanga ammaatti gaa bakka lama isin agarsiifnee turre takka miliyoona tokkoo fi 300,000 jennee turre takka immoo miliyoona tokkoo fi 500,000 jennee turre jechuudha. Akkasii ammallee bakka biraatti deemaa jirra. Jara keenya gandi kun ganda ajaa'ibaati. Baadiyyaa keessa waan hin jooraa jiru isinitti hin fakkaatin. Argitanii? Fooqii ajaa'iba kanaatu asitti ijaaramaa jira. Viillaa ajaa'ibaatu asitti ijaaramaa jira. Numaatu Oromoo keenya asitti qubsiisaa jira jechuudha. Ganda keessani jechuudha. Ganda qeeroo fi qarree jirra. Akkasii masgiidni biraalleen asini jira laala. Baarakallahu fiikum. Warri masgiida gargaartanii gartee ajrii barbaadanillee ijaaramaa jira masgiidni kuni. Koree masgiidaa isin qunnamsiisuu hin danda'a. Gargaarullee dandeessanii jechuudha. Baarakallahu fiikum. Argaa jirtanii? Maasha Allah tabaaraka rahmaan. Manni rabbii bakka hundaa jiraatu. Kun olaal masgiidni xiqqoo deemnaan masgiiduma. Isin kijibee maal naa godha damooza naan ta'u. Allahu akbar. Akkasii jara keenya gartani mee lafuma kana ilaala mee viiyuma isaa ilaala yaa salaam maasha Allah tabaaraka rahmaan qilleensa ganda kana jiru sini galee ganda laal ganda rabshaan qabu mee waan tokko isinitti himu yeroo gartee mana tokko kireeffachuu barbaadan yookiin mana tokko bitattanii itti galuu barbaadan ganda tokkotti yeroo galuu barbaadan ganda san maal laaltan akka islaamaatti gaa tokkoffaa masgiida ni qabaayidha isini galee kalaaluu qabdan. Inni lammaffaa gandi san nageenyi isaa akkami haalli nageenya ganda sanii gandi san ganda nagaa qabu ganda jeequmsa qabu ganda rabshaati kana laaltan. Inni lammaffaa maali qilleensa ganda sanii lafa ho'aadha lafa qabbanaadha. Ishi bakka ishi leelaa gize ishi bakka ni dabala. Akkasii wanni ilaaltan gandi san qilleensi ganda sanii akkami haalli qilleensi ganda sanii isini gale qilleensi isaa mijataadha jireenyaaf kana ilaaltan. Inni sadaffaa maali hojiidhaaf mijataadha gandi san yookiin iddoon isin deemtanii hojjettan san deemtanii dheeytanii hojjechuudhaaf dhiyoodha isini gale kana laaluu qabdan firraa akka kiyyaatti jechuudha. Isini gale namuu akkaataatti laaluu qaba miti akka kiyyaatti kana jechuudha. Har'aaf ammoo aalam ganaa gaa hanganuma isinitti garsiifne yeroo salaataatu nutti gahee salaatuuf deemna waan ta'eef garuu kana qofaa miti lamaan kana qofa isinitti hin fakkaatina. Jara keenya manni gurguraa kan isinitti agarsiifne lamaan kana qofaa miti lamaan kana qofa kan ta'en baay'eetu jira si galee 60-70 oliitu jira ganduma kana jechuudha. Garuu lamaan kana qofa laaltanii yoo nuti kaarii hangana feena kana feena waan hin jettan nu bilbiltanii keessaan nu haasofsiiftan waan jira isinitti himuu dandeenya jechuudha. Waliigallee jirra akkasii warri gartee dhugaadhaan bitachuu barbaadan naa bilbilaa isiniin ja'a. Kana kutaan itti aanu immoo maal taha? Kutaan itti aanu Adaamaa taha jechuudha. Warra inni Adaamaarraa mana bitachuu barbaadan viillaa bitachuu barbaadan mana fooqii akkasuma gartee mana doora 2 doora 3 bitachuu barbaadan waan akkasii warri bitachuu barbaadan isinitti agarsiisaa sirritti gartee ni bitattanii isinitti agarsiisa jechuudha. Adaamaa insha Allah